Ashama harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenya oduu har'aaf qabanne isiniif dhiyaanneerraa oduu waliin Anbaayiluu Nachooti. Shawaalixaa Naadaa Bargaatti bineensi maalummaan isaa hin beekamne namootarraan miidhaa geessaa jiraachuun dhagahame. Godina Shawaalixaa Naadaa Bargaa gandoota baadiyyaa keessatti bineensi maqaan hin beekamne jiraattotarraan miidhaa geessaa jiraachuu Dooche Veleen gabaaseera. Bineensi gayoonaa fuulaa fi maqaan isaa hin beekamne kun daa'imman adamsaa akka jedhan jiraattonni dhiiga namaa tuutee reeffa lafatti dhiisee akka deemudha kan dhagahame. Jiraattonni akka himanitti yoo ta'e bineensi sun qeerransa akka fakkaatu garuu ammoo qeerransa akka hin taane morma namaa qaaqee akka nama ajjeesuu fi kanaan dura naannichatti taateen akkasii akka ta'eemee hin beeknedha kan himani. Dabalataan bineensi sun Adaa Bargaa gandoota akka Gaattiraa, Nabee, Bishaan Diimoo, Maaruu, Cabootii fi kaan keessattillee yaaddoo uumeera jedhu. Aanaan Adaa Bargaa miidhaa bineensa maqaan hin baramne kanarraa hawaasni akka of eeggatu gama fuula miidiyaa hawaasaatiin akeekkachiisnis kennamaa jira. Obbo Warquu Hundeessaa aangaa waajjira koominikeeshinii Shawaalixaa dhimma kana odeessa akka qaban himanii garuu aanichi to'annaafis ta'e furmaata kaaniif godina Shawaalixaaf akka gaaffii hin dhiyeessinedha kan himan. Dhaabbanni bosonaa fi bineensa bosona Oromiyaas bosona naannoo sanii bulchuu waan hin qabneef waan kana irratti yaadan kennine jedha Dooche Veleen. Mootummaan Itoophiyaa galalchitoota Rooyitersiif eeyyama hojii haaressuu diduun dhagahame. Gabaasa buufata leenjii finciltoota Sudaan Itoophiyaa keessatti argame jedhamee hordofee mootummaan Itoophiyaa eeyyama hojii galalchitoota Rooyiters haaromsuu diduun dhagahameera. Mootummaan Itoophiyaa gaazexeessitoota Rooyiters Finfinneetti argaman sadiif eeyyama hojii haaromsuu diduu fi yaa'ii gamtaa Afrikaa 39ffaatiif uwwisa miidiyaa kennuuf eeyyama argatanis irraa fuudhamuu Rooyiters gabaaseera. Tarkaanfiin sun kan fudhatame gabaasa qorannoo Rooyiters Itoophiyaan bakka leenjii humna addaa Sudaan kennuun deeggaraa jirti jechuun erga gabaasee booda murtee kana ilaalchisee aangawoonni mootummaa Itoophiyaa ibsa ifatti hin kennine. Haa ta'u malee dubbii himaan Rooyiters mootummaan Itoophiyaa eeyyama hojii gaazexeessitoota sadii haaromsuuf diduu fi eeyyama dhaabbatichi yaa'ii gamtaa Afrikaaf uwwisa miidiyaa kennuuf argate ofirraa deebisuusaa akka murteesse mirkaneessite. Dubbii himaan Rooyiters mootummaan Itoophiyaa yaa'ii gamtaa Afrikaa 39ffaaf eeyyama Rooyiters haqee jira jedhanii akkasumas gaazexeessitoota Finfinnee sadii biyya keessatti akka hojjetaniif eeyyama hojii isaanii haaromsuu dideera jechuun komateera. Murteen kun beekamtii miidiyaa alaa guruun kan wal qabatu kun Itoophiyaa keessatti waggoota dhiyoo asitti kan mul'ate isa jalqabaa miti. Waxabajjii bara 2025 abbaan taayitaa miidiyaa Itoophiyaa gaazexeessitoota Dooche Velee yeroof hojii irraa dhorkee ture. Tarkaanfiin sun sarbama seeraa fi ogummaa miidiyaa irratti hundaa'e ta'uu kan ibsame yoo ta'u tamsaasni tajaajila oduu Jarmanii tarkaanfii kana mormuun akka kaafamu gaafateera. Boodarra gaazexeessitoonni sun hedduun isaanii baatii muddee keessa hojiitti deebi'ani. Lama garuu dhaabbataadhaan hojiirraa dhorkamanii hafaniiru. Ugandaan daandii baaburaa garba Hindiitti baasu diriirsuuf Tanzaaniyaa wajjin waliigaltee irra geesse. Tanzaaniyaan karoora daandii baaburaa Ugaandaa waliin wal quunnamsiisu qopheessuu ifoomsiteetti. Haalli kunis biyya ulaa galaanaa hin qabne Ugaandaaf carraa garba Hindiin wal quunnamuu isheef mijeessa ka jedhame yoo ta'u kanaanis fe'iisa meeshaalee barbaachisoo kanneen akka xaa'oo galchuufis biyyattiif oola jechuun gaazexaan The East Africa jedhamu gabaaseera. Pireezidaantiin Ugaandaa Yuwerii Museveniin dhuma torbee darbee Tanzaaniyaa Daar es Salaamitti marii gaggeessitoota lamaan irratti yoo dubbatan daandiin baaburaa qulqullina isaa eeggate Tanzaaniyaa gara Ugaandaa geessu babal'isuun akkasumas sarara baaburaa Taangaarraa gara Musooma kan haroo Viktooriyaa irrattis ijaarus kan dabalatudha jedhan. Buufata lafoo Isaaka Tanzaaniyaarraa gara Buruundii fi Rippaabilika Dimokiraataa Koongootti akkasumallee dheerina biraa gara Lushaangaatti kan baasu ta'udha kan himame. Biyyoonni lamaan baatii adoolessa bara 2026 keessa daandii baaburaa kan biyyoonni lama wal quunnamsiisu akka jalqabamu walii galanii ture. Daandichis kiiloomeetira 1443 dheeratas jedhameera. Keeniyaan waggaa 15 booda daangaa Somaaliyaa waliin qabdu banuu beeksifteetti. Daangaan Keeniyaa Somaaliyaa waliin qabdu waggoota 15 booda eebila dhufuu akka banamudha. Pireezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoon ka beeksisan. Biyyattiin daangaa Somaaliyaa waliin qabdu waggootaaf kan cufte haleellaa gareen Alshabaab gaggeessaa tureen ta'udha kan isheen himtu. Alshabaab Somaaliyaa keessa buufachuun yeroo garaagaraatti haleellaa gurguddaa Keeniyaa irratti gaggeessaa tureera. Bara 2013 haleellaa giddugala daldala magaalaa Naayiroobii keessa argamu irratti gaggeeffameen namoonni 67 ajjeefamuun isaanii kan yaadatamu ture. Ergasii waggaa lama boodasii haleellaa Alshabaab yuunivarsiitii Gaariisaa irratti gaggeesseen
namoonni 148 du'anii turan. Kanarraa ka'uun Keeniyaan daangaa Somaaliyaa waliin qabdu waggootaaf erga cuftee booda ji'a eeblarraa kaasee akka banamuu beeksifteetti. Pireezidaant Ruutoon daangaa cufamee ture deebisanii banuuf kan murteessan haalli nageenya daangaarra jiru erga xiinxalameen booda akka ta'edha kan isaan kaasan. Sochiin namoota nageenya yaaddoo keessa galchu akka hin jiraannee fi humni nageenya guddaanis akka bobba'u Wiiliyaam Ruutoon ibsaniiru. Ameerikaan buufata waraanaa ijoo Sooriyaa keessaa qabdu guutummaa guutuutti keessaa ba'uu beeksifte. Mootummaan Ameerikaa buufata waraanaa murteessaa Siiriyaa keessatti argamu kan bara 2014 eegalee lola garee shororkeessaa ISIS irratti gaggeeffamaa tureef tajaajilaa ture guutummaatti gadhiisuusaa beeksiseera. Ajajni waraana giddugaleessa Ameerikaa kan Seentiikoom jedhamu ibsa gaafa kibxataa darbe baaseen akka beeksisetti humnoonni isaanii guraandhala 11 buufata Altraanf irraa sirnaanii fi karooraan irratti hundaa'een baaneerra jechuun ibseera. Buufanni Altraanf daangaa biyyoota Siiriyaa, Joordaanii fi Iraaq waliin wal qunnamsiisan irratti argama. Buufanni sun bara 2024 keessa yeroo mootummaan Baayiden jalatti gareewwan Iraaniin deeggaramaniin haleelamee namoota Ameerikaa 3 ajjeesee hedduu ammoo madeessee ture. Ministeerri ittisa biyya Siiriyaa gama isaatiin ibsa baaseen humni waraanaa Ameerikaa buufata sana dabarseera jedhee nu beeksiseera jechuun ibsee humnoonni Siiriyaa ammoo daangaa sana irratti bobba'uu jalqabuu isaaniis ibseera. Kan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu har'aaf jenne kanumaan goolabnaa waan nu daawwattaniif horaa bulaa isiniin jenna.